Islamic perspective, which I've dealt in detail about this. And I'll just give an example how to do dawah. Last year I'd gone to States. Last year before last, I'd gone to States in Los Angeles. And traveling. Akkamitti da'waa akka gootan fakkeenyaan isiniif kan yeroo dabre gama Ameerikaa kutaa Los Angeles imaleetiin ture. Maashaa Allah biyyoota garagaraa biyyoota lixaa kanneen akka USA, Kanadaa, baharraa ammoo Austraaliyaa fi kutaalee addunyaa biroo hoggaan deemu haalaan hin qophaawa. Akkaataan uffata kiyyaa, koofiyaan, areenni gama Ameerikaa hoggaan seenu gaafii akkanatti haasisiisu malaa waan hin beekuuf nin qophaawa. Kanaafuu wayitaan gama immigireeshinaa deemu. Maaf garana dhufte jaanii na gaafatan. Anis badhaasa fudhachuuf hin dhufeen ja'an. Badhaasa maali naan ja'an. Badhaasa waa'ee namummaatiin je'een. Maal dalayda naan ja'an. Anis dhugaan babal'isa. Yesus Kiristoos nageenyi Rabbii isarratti haa jiraatu dhugaa dubbadhu dhugaan bilisa si baasti je'een ja'an. Gaafii hedduu wayitanaaf dhiyeessan sanitti anis carraa jirutti fayyadameetiin daawaa godha. Wayitaan immigireeshina keessa olii fi gad deemu san beekaatumaan walgahii fakkaataa kanaatiif dhufuu kiyyatti hima. Jarris hayyee deemee shaanxaa keebani naan ja'an. Wayitaan shaanxaa banu kaasetta kiyya arkan. Kaaseenni kiyya sun jihaadaa fi shororkeessummaa ja'a. Hogganaan gumruukaa jihaadatti ni amantaa je'ee na gaafate. Anis nin amana. Jihaada jechuun carraaquu qabsaa'uu jechuudha. Yesus Kiristoos nageenyi Rabbii isarratti haa jiraatu jihaadatti ni amanaan je'een. Innis lakkii wanni nin jechuu barbaade waraanatti ni amantaa je'ee na gaafate. Anis Yesus Kiristoos nageenyi Rabbii isarratti haa jiraatu lolatti ni amana ja'an. Macaafa yoo dubbiste kakuu moofaa kitaaba seera ba'uu yookiin Book of Exodus boqonnaan 22 waa'ee waraanaa haasawa. Ammaas kitaabni seera ba'uu boqonnaan 32 waa'ee waraanaa haasawa. Kitaabni seera lakkoofsaa boqonnaan 31 waa'ee waraanaa haasawa. Yesus Kiristoos nageenyi Rabbii isarratti haa jiraatu wangeela Luqaas boqonnaa 22 irratti ablee qabadhaatii gara waraanaa deemaa jechuunsaa ibsamee jira je'eetiin itti hima. Innis deebisee sungaa waraana warra hammeenya dalagaa waliin godhamuu naan ja'a. Anis Quraanillee kanuma ja'aan je'een hayyummaa barbaaddi. Wayitaan haala kanaan da'waa godhu kana warra achi keessa dalagan hundi walitti qabamanii kutaa barumsaa xiqqoonaaf uuman. Warra na simatuun ammoo hin cinqaminaa angumruuka keessatti da'waa xiqqoo takka godhutu jira je'eetiin itti hima. Gaafii takka si gaafachuu dandeenya? Gaafii takka si gaafachuu dandeenya? Jechaa haasawa keenyatti fufna. Seenaa tana tanumaan isinirraa dhaabame. Carraa harkame hundatti fayyadamuu qabdan. Dubbii isaanumatti gargalchuuf carraaquu qabdan. Gaafii yoo isin gaafatan deebisaa isaan hin yaanne kennuuf yaala. Garuu hundi keessan akkas akka gootan hin fedhu. Tarii rakkoo keessanuu maltan. Namoota aangoo qabanitti dubbii naanneessuuf yaaluu irratti if eeggannoo guddoo godhuu qabdan. Tarii rakkoo keessa seentanii Dr. Zaakirtu akkas godhaanuun je'ee jechuu maltan. Haala jiru irratti hundaa'ee qeeqee isaan quraana irratti dhiyeessan deebisuuf macaafuma keessatti wanni wal fakkaataan ibsamuu isaa himuu dandeessan. Indiyaatti ammoo mala biraa fayyadama. Furtuun ijoon tokkuma. Garuu achitti Baagwaad Giitaa fayyadama. Waa'ee Mahaabaratirraa dubbadhaa. Wayita namni amantii Hinduu hordofu quraanni dogongora. Waa'ee waraanaa dubbata je'ee qeequ. An ammoo quraana caalaa dubbiileen waa'ee waraanaa haasawan hedduun Mahaabarat keessa jiraachuun itti hima. Wayitaan kanatti himu kumbar waraana dharaa fi dhugaa jidduutti godhamuu naan ja'an. Anis deebiseetiin quraanillee kanuma ja'a je'eetiin itti hima. Waraana haqaa fi baaxil jidduutti godhamu. Yeroo tana namni Hinduu sun akkas taatu quraana irraa rakkoon qabnuu je'ee dubbata. Kitaaba Hinduu kan haalaan beekamu Baagwaad Giitaa yeroo dubbistan boqonnaa tokko lakkoofsa 43 hanga 46 irratti waraana ilmaan obboleeyyanii jidduutti godhameetu jira. Waraana Paandavootaa fi Kaawuraavootaa jidduutti godhameetu jira. Arjuun ammoo warra Paandaaf keessaa isa tokko. Dirree waraanaa sanitti seefii isaa lafa kaa'e. Shrii Kirishniin gooftaa Hinduu isa jaamuun akkana jeetti dubbate. Ilmaan obboleeyyanii kiyyaan loluu mannaa seefii ifirraa lafa kaa'ee ajjeefamuun filadha. Boqonnaa Baagwaad Giitaa kan itti aanee dhufu boqonnaa 2 lakkoofsa 2 hanga 3 irratti gooftaan Shrii Kirishniin jaamu dallansuun Arjuuniin akkana jedhe. Balfee akkanaa kun akkamitti onnee kee keessa seene? Akkamitti nama dadhabaa taata? Dadhabaa jee isa yaame. Dabalataan Baagwaad Giitaa boqonnaa 2 lakkoofsa 31 irratti warri Shaatiriyaa dirqama waraana irratti hirmaachuu qabdan. Yoo waraana hin goone gara dachee jannataa deemuu hin dandeessan. Dachee jannataa isinirraa hin isin fageessa. Shaatiriyaawwan waraana irratti hirmaatan milkaa'an ja'a. Namoonni Islaama qeeqan yeroo hedduu hadiisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sahih al-Bukhari mujallada 4ffaa Kitaabul Jihaad hadiisa lakkoofsa 46 irratti argamu fayyadaman. Ergamaan Rabbi akkana ja'a. Mujaahinni tokko yoo gara dirree waraanaa imalee ajjeefame jannata argata.
yoo lubbuun deebi'e ammoo boojuu dachii tana harkata qabeenya dachii tana harkataa jedha qeeqxoonni hedduun warri kiristaanaatis warri hinduutis hadiisa kana fayyadamuun kun amantii akkamiiti waa'ee waraanaa fi jannataa haasawa amantii akkamiitii jedhan anis warra hinduutiin akkanaan jedha yoo baagwaad giitaa dubbistan boqonnaa 2 lakkoofsa 37 irratti Shrii Kirishniin akkana jechuun arjuunitti dubbate yaa arjuun ka'ii loli yoo ajjeefamte dachee jannataa seenta yoo lubbuun deebite qabeenya dachii tana harkatta ja'a dubbiin tun hiikuma hadiisa sahih al-Bukhaarii mujallada 4ffaa kitaabul jihaad hadiisa 46 irratti argamuuti kanaafuu namoonni islaama qeeqan kunniin keessattuu warri hinduu kanneen akka Aruun Shuurii kitaaba isaanii waan dubbisanatti hin fakkaatu akkanumaan waa'ee quraana dubbatan dubbii akkanaa tana qabatanii yoo isaanitti dubbattan ilaalchi isaanii kan dogongoraa sun ni qulqullaawaaf تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم جرجة شنو في اسم جدتي والكتاتاتي خوتا خنافو رامس إسلاما نموت مسلما تهم برانجهون ترك أما مسلماتي دعوان فرديل هاتهم لك كجراتهن وتي مسلموني أران تنا دعوة قرود أبو خينياف سبب دهيفن مالف دعوان قوني جتنيو غافتن قرين إن شاء الله غافا بيكم سهورا دعوة قونا جان يرون بيكم سهورا ليتين دعوة قد جنيان أبدا هندفتو بكم ساكا شيخ أحمد ديدا ديونين كبادين دعوة قلو جلق أبجتني يادن تانان يرونا كس جامت يوم اللي ندفتو حديث صحيح بخاري تقل ميفمرتي إرقام ربي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية آيات كلتات وان رأركتن برسيسا جان جتش سلاماتك يو بيتن وان سنسرت يو بيتن درك أما خيسن بهوك أبدن يو تكات مسلم نهن دي قوفتان تكو قفا كتيني بيخ تكات متر ملي دبدا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرجماته نبينا إرجما ربي خان تمورا في قولبي أكته نبينا يو تكاته تندبدا يو أكمل تمر كنايسته جاني سنجافتني دهبسا واللالتن جرمانات دهبياتي قرنا أوائي قرآن كلام ربي توسارت تهاسا وتايسين كبا أكمل تكمل كنايستنيس دبدا تنجرا وإن نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتابا أمنتي جرجرا كيستي أكمل تأكل بسامرتيز هاسا وقولي تنجرا جرمنا قلاتي هجي مناتي سنوجدا حالا خنان إن شاء الله ربي لين سنكرجار مسلموني قرين أمونا تلفون أبلي سو ذاكر درو مسلموني أمنتي إساني سيرتك جبيفتن إيجا غونين بودا ورا مسلمان تهين غير سلامت يامنا نانجان ورا خنانيس ونكس جامون جرون جان إرجم ربي صلى الله عليه وسلم أدير ساني أمسي سندن دي إسن إرجم ربي على جبو إفسيتني hajji dhamman irratti ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam sahaabota kuma dhibbaan lakkaa'aman akkana jechuun gaafate dhaamsanarraa barbaadamu isiniin gaheetiin jira bilaa shakk nutti fiddee jirta ja'an ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam warri asitti argamtan warra asitti hin argamneef dhaamsa kana dabarsaa ja'an sahaabota kuma dhibbaan lakkaa'aman keessaa kanneen kumootaan lakkaa'aman dachii arabaatiin alatti awwaalaman osoo maal godhan achitti awwaalaman osoo iimaana muslimootaa jabeessanii achitti awwaalaman da'waa godhuuf deemanii achitti awwaalaman madiinaa keessa namoota salaata jamaatiif hin dhufneetu jira namoota salaata jamaatiif hin dhufneetu jira ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam namoota akkanaa kanneen mana irratti gubuun hawwaa ja'an osoo madiinaa keessa namni akkanaa kun jiru gara mootii absiiniyaa mootii parshiyaa mootii yaman dhaamsa erguun nabiin islaamummaa akka fudhatan gaafatan dura muslimoota asitti argaman hundaan muslimoota haqaa godha hin jenne da'waa godhuun muslima hundarratti dirqama namoonni hedduun wayita da'waa godhuu jalqabnu namoonni itti goonu sunniin dhimmuma keessan irratti xiyyeeffadhaa nun ja'anii ja'an anis wayitaan deebisuuf ana namni tokko yoo dhimma kee irratti xiyyeeffadhu naan jee anis dhimma kee irratti xiyyeeffachaa akkaan jiruttiin hima dhimma amantiitiin wal qabatee muslimni hundi dhimmii nama biraa isa cinquu qaba kanaafuu da'waa godhuun dhimma kee irratti xiyyeeffachuudha dhimma amantiitiin wal qabatee waa'ee namoota birootiif cinqamuun dhimma musliimoota hundaati dhaamsa islaamaa dabarsuun dirqama muslima hundaati ulaagaan jannata nama seensistu da'waadha akkuma rabbi suuraa al-asr suuraa 103 aayaa 1 hanga 3 irratti ibsetti verse 1 to 3 Allah says wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr yerooniin khadha dhugumatti namni hongoo keessa jira isaan amanan isaan dalagaa gaggaarii dalagan isaan haqa walii dhaamanii fi obsa walii dhaaman malee gara jannataa seenuudhaaf yoo xiqqaatte nama tokkorraa ulaagaa 4tu barbaachisa iimaana dalagaa gaarii da'waa fi namoonni akka obsaniif dhaamuudha
kana keessaa wanni hanqate yoo jiraate jannata seenuu dandeessan tarii muslima gaarii ta'uu dandeessan salaata keessan ka guyyaa 5 salaatuu dandeessan hajjii godhuu dandeessan garuu yoo da'waa hin goone jannata seenuu hin dandeessan da'waan qofti ammoo geessuu miti ulaagaan afran wal maqixa iimaana dalagaa gaarii da'waa fi namootaaf obsa dhaamuu haala nagaa keessa jiraataa yoo da'waa hin goone jannata seenuu hin dandeessan rabbiin nama fedheef dhiifama godhee jannata seensisuun dalagaa isaati akkuma suuraa annisaa suuraa 4ffaa aayaa 48 fi 116 irratti dubbatetti rabbi waan shirkii taate hin araaramu badii saniin ala jirtu ammoo yoo fedhe ni araarama yoo da'waa hin goone rabbi dhiifama naaf hin godhu gaafiin jettu gaafii addaati haa ta'u malee haala nagaa keessa jiraannaan akkuma suuraa al-asr irratti ibsametti yoo da'waa hin goone jannata hin seentan keessattuu namoota hawaasa musliman ta'in keessa jiraataniif kun dirqama dhaamsa islaamaa nama musliman ta'in biraan gahuun dirqama muslima hundaati rabbi qur'aana keessatti bakkoota garagaraa saditti suuraa tawbaa suuraa 9ffaa aayaa 33 irratti suuraa al-fataah suuraa al-fath suuraa 48ffaa aayaa 28 irratti suuraa as-saff suuraa 61ffaa aayaa 9 irratti akkana jedha هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو قرئ المشركون inni isa osoo mushrikoonni jibbanuu amantiiwwan biraa jechuunis karaa jireenya biraa kiristaanummaa tahee judaazimii tahee hinduuzimii tahee buduuzimii tahee komunizimii tahee awaamummaa tahee hundarratti diin kana ol taasisuuf jecha ergamaa isaa qajeelfamaa fi amantii haqaatiin erge rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa amantiin isaa akka ol aantu waadaa seenee jira diin islaam karaawwan jireenyaa kaan hundarratti ol aana rabbi anaafisihii badiin wasa kaawee kanatti na hajamu rabbi karaa isaa diin islaam ol fuudhee sadarkaa gararree irra geessuuf inni qofti gahaadha inni anaafisihii badiin xuraawee kanatti na hajamu inni akka nuti dalagaa ambiyootaa dalagannee badhaasa ambiyoonni harkatan akka harkannuuf carraanuuf kanne haasawa kiyya aayaa qur'aanaa suuraa al-fussilat suuraa 41ffaa aayaa 33 irratti argamuuniin xumuruu barbaada ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين نما غرا ربيت نما يامي في هجي غاري هجته أني مسلموت إرا هجي إجعالا نمجي تشبريدو إيه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين sagantaan kun hin xumuramne kutaan 9ffaan itti fufa hanga isiniif dhiyeessinutti nagaan turaa subscribe godhaa Smart Baarii SB channel